balleessine hin jiru balleesse badii yalliin hin beeka akkanan seeni maaliif yeroo deemu san akkanan seeni anuun irra qadde maaliif eegan manarraa deemee boodan waa hunda arke garuu namni balleessine hin jiru anis badii tiyya aarus silaa aara kiyya manuma kiyya ilmaa kiyya keessa buufachuun qaba alattiin buufadhaa jechuudha. Baariin baga Rabbiin haala ilmaan keetii tagartee amata diidam wajjin jirtan ta manaa takkaa gad hin bahin manaa gabbaatee aarree manaa gabbaasee mana sii deebiteef baga gammanne baga gammaddee. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu daawwattootaa fi hordoftoota keenya salaamtaan tiyyatan onnee irraa burqite qilleensarraan bakka jirtan maratti isin hageessu isiniin jechaa egaa hordoftootaa fi daawwattoota kiyya salaamtaan too isin hageessu isiniin jechaa bakka jirtan maratti xiqqaa fi guddaan dhalaa fi dhiirti ilmaan Oromoo hundi keessanuu isiniin jechaa akkasumas arraan tana maal qabattee dhufte jechuun keessan hin oolamu. Wanni niin qabadhee dhufe oduu gammachuu tana ta maaliiti jechuun keessan hin oolamtu. Oduu gammachuu tan Fatiyaatuuf torbee tokko dura ala turtee akkuma quba qabdan ilmaan isiitii wajjin addaan baanii ala turte deemtee ala turte akkasumas sababii ilmaan siisanii wajjin adda ba'an sanitti abbaan mana isii ilmaan illee biyyatti hin galchaa ture ilmaan sanillee biyyatti hin galchine ilmaan kiyya osoo nan jiru biyyatti na duubaa hin galchuu jettee mana deebitee ilmaan siqee deebitee ilmaan siitii wajjin viidiyoo nu marte gaasumaan maashaallah jennaanii baga Rabbiin nagayaan ilmaan kee keessatti si deebisee. Ammas Fatiyaa aatii Hamzaa baga Rabbiin nagayaa mana isitti isii galchee jeetiin asumaan gammachuu tana bakkumaan jiru sanatti gammachuu tiyya ibsadhaa jeetiin arraan tana as ba'ee viidiyoo maree. Egaa hordoftootaa fi daawwattoota keenya anis akka nama tokkotti isillee telefoonallee itti bilbilee telefoona kiyyallee hin kaafne yeroo san keessatti telefoona nama hundaa waan hin kaasiniif aara waan jirtuuf aara sanillee gartee buufattee nagayaa fayyaan ilmaan isii keessatti nu deebite ta ilmaan isiitii wajjin jiraattu umrii dheerattuu Rabbii haa godhu isillee asumaan takutte Oromoon akka jette takutte gundoodha ta hafteetu irra guddoodha dhaamsaan baartuu fi dhaamuun qaba. Dhaamsi dhaamtuuf maali yoo jettaniis dhaamsi nan dhaamuuf hunuugaa waan ilmaan nama godhu haaseet ture ilmaan na darraat ture mana keessatti na cinqaat ture yeroo hedduu ilmaan keessaan taa'u jira akkumaan gartee ilmaanii wajjiif mana keessa rakkadhuu fi na dhiiftee na biraa kuttee jeeti gartee yeroo hedduu rakkoo taatan hunda rakkoo ilmaan nama godhu san hunda ibsee waan jee silaa mana keessa teessee amma tokko yaa'ina gootee ganallee ittiin dubbadhu yaa'ina goote anumaatu irraa gabbaa malee yoo huliyuu mana keessatti illee gartee yaa'is na goote ittiin dubbadhu haadha Hamzaa tiyyee badiin tiyyaa naatti balleesse haadha Hamzaa hoottu narraa mana deebii jeeti innilleen waywaatee kadhatee manatti deebitee maashaallah jennaani haati Hamzaa namni balleessine matuma siitiifuu maal jette namni hin balleessine hin jirtu namni hin balleessine hin jiru balleessee anis akka nama tokkotti balleesseetiin jira badii numaan qabaa jetteeti ifumaaf ufeen murtee badii duraa bayyannaan isinis badii duraa bayyannaan namni gartee balleessee ifii sanuu beekee
anis badiin qabaa jee badiif murraan badummaan isiin balleessanuu hin jirtu guutumaa guututti badumaa hin qabdu ni aartee haqa qabdi baarii turra fuudhee namni hinaafne namaami baga hinaaftee isuma kanaahu if garsiiftee ilmaan isaa kana ilmaan bira dhiiftee deemtee if garsiifte maaliif akkas malee inninis hin sirraa'u waa ilmaan na godhu jiru arkeetiin jiraa yeroo hedduu dubbate baata dhuguma ilmaan haadhamaan wajjin tolan ililleen haadha irra bareeddi mukni baalaan bareeda ilmaan haadhaan bareeda haadhaa fi abbaan bareeda abbaan duraanuu mukaalaatii jette oromoon ijoolleen haadhumaa wajjin jireenyisi bareeda haadhaa fi abbaa wajjin gizee bakka takka jiran gammachuu qabdi ijoolleelleen akkasumas haati hamzaa haqa qabdi haqa ni qabdi haqa dhibbaa dhibba qabdi haqa isiin qabsan gartee inni nu arkee jira manuma keessattuu waan ilmaan nama godhu kanaa arkee jira yeroo itti bilbilan baareessa jirta oggo jedheen manaan jira maal godhu jirta ilmaaniif nyaata godhu jira awwa ilmaan dararii mucaan xiqqaan kumpaan ummaa jaa hirraaf halkaneesi haadhamaa canatti iyyaa bulaa jaa ijoolleen taanilleen hanga xiqqoo iyyaa beeyti miyyoon guddolleen madrasa deemtii jeeti akkasitti rakkoo ilmaan haati oggo bira hin jirre nama rakkiftu arkee akkasitti himenninu himee itti bilbilallee itti bilbilee jalaa kaa'uudee bilbila miyyoo isaa xiqqoodhaan itti bilbili jeeni shariyaa haaree meeqa bitee itti bilbilchiisee akkasitti sababii sanitti dubbisiise. Akkasitti sababii sanitti dubbifte haati hamzaa dubbiftee hunoo guyyaa kalee isaa akkasitti nagayaan manatti nu galte maashaallah baga rabbi nagayaan manatti galchee jennaan asumaan haadha hamzaatiin baar siraa'uu qaceelee ganaa waan dubbadhu jee jira margartee rabbiin akkanumatti dhiisuuf tana rabbii haa godhu haayisumaa'u qaceelloon isaa san ganaaf ittiin dubbadhu jee amat tokko mana keessa teessee yoo naan loltee'u fatiyaan jalaan dubbadhu calma jeetiin jiraadda qaceelchite irra baga qaceelchite moo baga qaceelte fatiyaan sirri goote akkasumalee isin qaceelu hunoo qaceelloo isaa waa meeqa dubbate yoo jala deemtanii ilaaltan viidiyoo isaa keessattis aboo waan ilmaan nama godhumee ittuma dhiisi jeeti dubbate akka ajaa'ibatti haase maaliif isiin irraa keessa jiraachuun san bakka takka gabbee deemee hin dhaqne hanga isiin kutte san bakka takka ganama faxaraan godha jaa takka laaqanaan godha jaa takka hiraataan godhaa kana hundaatu na mudatee waan ijoolleen irraa ta'e sun takka huccuun ijoollee miijaa eenyu jaani beektaa baariijji kanumaafuu ijoolleen nama rakkiti jeeboo ijoolleen nama rakkiti silaanummaan irraa deemee manaa irraa deemee yeroo isiin aarte san irraa manaa deemee jee maashaallah isaas barnoota gartee ta fuula duraatiif waan barnoota taateef barnoota gooteef fatiyaan maaliif fatiyaan hin dubbattu namallee hin tuytu obsa qabdi obsi san gartee obsa daangaa dabreetu isuma tanaa'u alabbaase aartee akka malee aarteeti aarri san gartee hojiisee warra araba galtee warra arabaa hunoo torbaan tokko tiisee akkasitti ilmaan kiyya kana ittiin laffee
ittiin ilmaan kiyya kana ittiin laffee rakkoo fi balloo meeqaan itti obsee gurguddisee asiin gee ijoollee tiyya tana jetteeti akkasitti manatti garaan waa dhale sareedhaa ijoolluma tiyya tanaafiin haara buufadhee jettee akkasitti mana deebite maashaallah irraa jenna. Maaliif hordoftootaa fi daawwattoonni keenyaas galatooma warreen gartee bilbilaan bira dhaabbatte itti bilbiltanii komantiidhaan ijoollee ta'e keessatti deebii jettaniinis hundi keessanuu galatoomaadhaa bakka jirtan maratti nagayaa fi fayyaa isatti haa ta'uun isiniin jaa asumaan dhaamsa isinii dabarsa anilleen akka nama tokkotti anilleen yeroo isin deemte san keessatti nama gartee barbaachallee tattaaffii godhee isallee baariinillee bultiitee diiguu deemti isii tanafirraa hiiqilleen jeeni viidiyoo sanillee agartanii hin hiiqu maaliif hin hiiqaa maal balleessee hin hiiqaa jee akkasumas hin hiiquu isaan lachuu jechuunsaa isaan lachuu walumaan hin jiraachisaa anumaa jiraachisaa tasgabbeesseetii jee isumaa'u rabbi akkas haa godhuuf akkuma inni jusanii gartee rabbi haa godhuuf jara lachuu jara waliin jiraatu rabbi haa godhuufi maashaallah irraa jennagaa nama rabbiin godheefitti histii maa goona nama rabbiin godheefitti histii maa goona ree nuti histii itti godhuu hin qabnu warri lafaa kun rabbii godheefi waliin hin jiraachisa jee isaan lachuutu yoo lillii fuudhees isaan lachuutu naa jiraachisaa yoo batii balleessite malee isuma sanuu ilma sanuu hin hiikuu jee maaliif jeesee tani beeytanii naa jiraachisaa anaatu isaan lachuu danda'a jeetii mireeqa kanumaafuu fatiyaadhaan obsa guddaa rabbi si haa kennu duraanuu obsa ni qabdaa obsa itti si haa rabbi haa ida'uu jennaan. Isii bira dhaqeetiin viidiyoo isiniin mara hordoftootaa fi daawwattoota kiyya baariin wanneen joon baga gammaddee baga gammanneen siin jaa baariin maaliifin kana jaa inni beektanii kanumaafuu hordoftootaa fi daawwattoota kiyya assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuun isiniin jaa.